sababa saido amanta islamumaa qabatuuf baay'ee yaaltee jirti jechuudha. Sababni isillee yookiin isa jaallattee dhuftee gara amanta islamumaa kana dhufuuf baay'ee hawwii waan qabdi na fakkaate. Hijaaba uffatu hawwii qabdi. Uffataan dheeraa uffatu hawwii qabdi. Garuu isinii asitti nama of biraa dhabde nama akkamii of biraa dhabde kan jettan taate Bezaan ani akan gaafa laalutti akan arguutti dubartii jabduudha. Dubartii jabdu dubartii cimtu. Amantaa islaamummaatti dhufuuf hawwii qabdi. Saayidollee ni barbaaddi. Amantaa kana hoo qabadde islaamummaa kana hoo qabadde gurbaan kun na fuudha yaada jedhu keessa isiitu jira jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtu jabaattu isiniin jecha anillee alhamdulillah galata rabbii jira rabbiin galanni haa ga'u. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa akkuma beekamu Bezaan gara amantaa islaamummaa dhufuuf amantaaf heeyyama qabdi jaalattee gara amantaa dhufuu kana ka barbaade sababa saidooti immoo bakka waan maayisitu naangaluu dide hedduu takka bakka baay'ee amantaa islaamummaatti dhufuuf hawwii qabdi na fakkaata. Jaaba uffatuuf baay'ee bakka akka namni yoo uffatee afoo isii deemutti tola na fakkaata. Bezaan nama dhabde namni isiin biraa dhabde saayidoo duwwaan hin jiru. Saayidoo qofaa miti dhiirri dursaa kan barbaachisu as keessatti islaamummaa barbaachisa. Islaamummaa kana gaafa qabate namoota hedduutu isii fuudhuu danda'a. Nama barbaadu nama jaalatu san garuu dubartiin hin argattu kana beeku qabdi. As keessatti waan isin hubatuu qabdan Bezaadhaaf. Ani Bezaan immoo nama dhugaa nama gaarii nama bultii isii qabatee nama bultii isii oofatudha. Isuma dhugaa. Nama jireenya isii kana jiruu gaarii jiraatudha Bezaan. Akkanumatti beekama. Otoo saayidoo argatte akka yaada isiiti beeka. Yaada isii isinitti himaa jira. Kanaaf jechuudha akkam jedhe isinitti himare Bezaan jechuudha yaada isii hedduu takka isiin itti gammaddu ka isiin jaallattullee ka isiin jiruu gara fuulduraa wajji jiraadha jettee yaaddullee saayidoodha rabbiin isii haa godhu. Namni kun naaf ta'a namni kun jireenya kiyya bareechaa namni kanarraa ilmoo gaarii argadha jettee ka ibaawwii isiin itti qabdu eenyuun saayidoodha. Dhugaa dubbanna dubartiin maal barbaadde jireenya isuma isii keessattuu tokkoffaa dhiira jaalala beeku dhiira dubartii kabaju dhiira dubartii dhaf ta'u barbaaddi dhiira dalagatu irra guddinni jechuudha dubartoonni dhiira dalagatu barbaaddi dhiira dalagatu sirriitti barbaaddi isinii galee akkasii isiniin jechuu barbaada. Hawwattoota kabajamtoota kiyya an dhugaa dubbachuuf jechuudha dhugama rabbisan dubbachuuf dhiira akkana isinillee irratti hin duutan hin beekna jechuudha. Dhiira akkana odoo arganne akka saayidoo kana yaa rabbi nu hiri jechaan turre isinuu mataan keessanuu jechuudha dhiira akkasii barbaaddi. Garuu immoo Bezaa baay'eetti ulfaatu bakka kanatti malee islaamummaa qabatuuf hawwiin isiin qabdu guddaa ture. Islaamummaa qabatuuf hawwiin isiin qabdu guddaa ture. Garuu nama isiin jaallatu nama isii jaallatu rabbiin isa haa hiru jenna malee wallaahi laziin baay'ee baqa natti toltiichu. Dubartii jireenya boruutti illee turtii dubartii jireenya borullee ofattu Bezaa jechuudha. Saayidoo nama qalbiin isaa lama taatee jirti takka Roza jetti takka bakka qalbiin lama harca'e jechuudha. Yaan isaa gammachuun isaa ka inni yoo duraa waan hundaa akkana goona jedhe harkaa fashalaa'e. Roza illee gara tokko inni illee gara tokko garuu Bezaan immoo tuyyuu hawwii isaa dheeraa nama qabdu na fakkaata. Rabbii yaada muraad isii haa guutu jenna wanni biraa isii wanni jennu jiru dubartirraa wanni bareedu dhiiruma gaariidha dhiiruma jajjaba dhiiruma baqqaan jiraa miti dhiiruma hojjetee galii galchu barbaadde. Akkasii isin jechuu barbaada uummata qashtii uummata jaallatamaa uummata kabajamaa kiyyaa har'a viidiyoodhaan isin qabadde dhufe waa'ee Bezaati. Bezaa irratti amma isin akkamitti hubattu mii nama akkami intalli kun nama akkami Bezaan nama akkami Bezaan maaliif amantaa islaamummaa qabachuu barbaadde mallaqa barbaaddi moo saayidoo barbaaddi moo islaamummaa barbaaddi kanneen keessaa kamtu murteessaadha mee isin koomentii barreessaa. Dursa ana kan jedhutti waan hunda caala ilma namaa kana caala amantaatu caala. Amantaan hunda caala. Amantaa kee yoo kabajje dursa amantama kiristaana keessa turtee miti. Bezaa jechuun namuma amantaa isii sanuu yoo kabajee jiraatu jechuudha. Yoo akkattuu laaltan.
maaliif namni amantaa ofii san dursa qaba. Kiristaana ta'e, Pheenxee ta'e, Ortodoksii ta'e, Joobaa Mujinii ta'e, Huuma ta'e haa ta'u. Namni amantaa isaa san ka duraa kabaju amantaa islaamummaa gaafa dhufe amantaa isaa san jabeeffatee qabata. Namni amantaa isaa ka duraa san hin kabanye hin dheeyne amantaa lamaffaatti seenullee hin eegu. Amma Beezaan amma Aayyuu yoo fudhattan Aayyuun amantaa islaamummaa gaafa dura itti dhuftu otoo waa'ee amantaa islaamummaa beekin mallaqa saidoo qof saidoo mallaqa qabaaf jecha dhufte malee saidoolee jaalattee dhufne beekan tallisun yoo dubbanne saidoo jaalattee gara saidoon dhufne nama naannuti nama waa'ee isaa hunda beeku nama fayyi saidoon tokkoffaa nama fayyaalessa gara laafessa lamaffaa immoo nama kamuu addaan hin qoonne nama naafisis addaan hin qoonne nama ati qabeenya qabda qabeenya kanaan boonta jedhee nama ati qabeenya qabdu hiyyeettidha jedhee sibira suftaruu miti. Isa caalaa jechuun warreen isan geenne injiru amma dubbannu gaaf dubbannu jira warreen isan geenne faallaa isaa ol ta'uuf sitti buuna. Taazaba dubbisaa yuutubaroota keessa yoo taazabdan jechuudha. Yoo taazabdan saidoon nama kamuun tufatu garuu warreen tuuniin tufoozodhan jala yaatummoo ana malee homtuun jiru lafa kanarra ana malee namni yuutuubii dalagus hin jiru jettee warra dubbatu warra isa jalaati garuu isa taazabee jira. Isa ati soo dubbifte barsi dubbisa namni sababa maalitii si dubbisa namummaa ofii kana kabajuuf ani eenyuun akka ta'e bakka gaarinnatiin isaa ati hiyyeessa dureessa jechuun qabdu sinii galee akkaasi isini hagalu waa'ee ayyuun kaafneef ayyuun amantaa beeytee odoon dhufne mallaqa beeytee saidoo qaamaan arguu beeytee dhufte malee amantaan beeytu. Lammaffaa Beezaan jechuudha. Beezaan waa'ee amantaa kana namoonni tokko kiristaana ta'anii waa'ee amantaa islaamummaa ka beekantu jira. Nama nan haasofsiise tokkotu jira. Nama dhiirati. Inni kiristaana gaafii gaafanne jechuun akkanumatti hin jiraa miti. Nama amantaa muslimaa nama muslimaa caalaa beekutu jira. Warroota kiristaanaa keessa isin agalu. Keessattuu ijoolleen ortodoksii amantaa islaamaa warra islaamaa caalaa ka beekan hedduutu jira. Nagarramee dadhabe gaafsan jechuudha. Nagarramee dadhabe. Isaan kun maal inni ijoolleen ortodoksii ijoolleen maal jedhama warra maali maka isaanii akkuma ijoollee kenna madrasaa minamina jedhan kan akka isaanillee ijoollee wannuma san keessa qaraantu jira akkasuma yaafa amma fakkeenyaaf waa'ee amantaa islaamummaa kana ijoolleen hedduun hin qoratti jechuudha. Daaqonii ijoollee daaqonii jechuudha. Isaan kunneen waa'ee amantaa islaamummaa hin beekan. Qeesin isaanii waa'ee amantaa islaamummaa maal akka ta'e hin beekan. Qeesimmaan isaanii ijoolleen immoo tuyyuu daaqonii immoo sirriitti amantaa islaamummaa maal akka ta'e hin beekan jechuudha. Beezaan amma gaafa amantaa islaamummaa dhufte akka ayyuu afoolofte odoon taane gejjetti niknik goote amantaa islaamummaa sanarratti duute hijaaba isii qur'aan isii qaraatee nama itti deemuu nan fakkaata. Akkanaan ilaaletti maaliif nama sammuun isii bilchaata jabdu yaaddu nama hojillee dandeettii hojillee qabdu jechuudha Beezaa jechuudha. Kanaaf jechuudha buleen kiyya nama kana nama dhabame malee saidoo nama haga mexennabii wajjin jaanka jedhurra odoon tala kana ka fuudhu yoo ta'e nama itti gammadee jiraatu nama bultii isaa qabee deemu isin galee kana isin jechuu barbaada. Ani viidiyoo kiyya asumarratti dhaabaa hedduu takka itti gammadee Beezati jechuudha. Amantaa islaamummaatti soo dhufte welcome jennaani. Amantaa islaamummaa qabachuun isimoo hedduu nama gammachiisa waan nama yaani injiraa miti akkanumatti ijoollee tokko gara biraatitti ka fudhatanii garuummoo Beezaan odoo dhufte gara amantaa islaamummaa namni kamuu kabajee isin jiraata. Isin namaaf waan dhufin rabbi isii tokkichaaf jettee yoo amantaa islaamummaa qabatte mungkin gurbaan kunuu fuudhuu danda'a hin beekamu yookiin ka saidoo caaluu isii dhufuu danda'a hin beekamu. Maaliif risqa hin ta'e gaafa rabbiin nuu katabe karaa haadha keenya keessatti nu namni wajjin jiraannullee gaafa itti duunullee yookiin geennee duuna yookiin hanqannee duuna yookiin immoo tuyyuu rabbi waan nu qabde waa hunda hiyyoomnullee duroomnullee
garaa haadha keenyaa keessatti nu kataba jechuudha. Kana viidiyoo keessumarratti dhaaba. Hama viidiyoo biraatti walitti deebinutti